السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا فيسبوك جعفر كمال كسمس أردفتوتا كي كان جعفر توبرتين أردفتن هندي الشما كم جرتو نجرب بسنين فتاو سنين جدا هرس أما كما كان درا إن شاء الله أبليكيشن لما بقى إنه فيدا كيسمو أبليكيشن درا رتت فتني يو اتفيدم تن بقى كانت تين أوفي جودن دي سنيدا kana dura mega amma dura namni anaaf maamilan taane haala kamiin akkatti maamila kiyya Facebook kiyya irrattis ta'e YouTube kiyya irratti akkamitti maamila kiyya akka naaf taatan sin agarsiisuudhaan barbaade jechuudha. Jalqaba YouTube keessanii galtan jechuudha. YouTube kiyya argachuudhaaf YouTube keessanii galtan jechuudha. Sana booda eega YouTube keessan seentanii as gubbaa bakka search kana irratti Jafar Tube jettanii search gootan jechuudha. Haalan search godhee sin agarsiisu kanaan jechuudha. Jafar Tube jettanii search gootan jechuudha. Namni amma dura maamila YouTube kiyya kana hin taane jechuudha. Sana booda profiilii isaa kanarra ni tuqxanii jechuudha. Kan YouTube kiyya haarawaa ta'e isiniif bahe achi booda namni subscribe hin goone jechuudha. Barreeffamni kun diimatee isiniif baha. Isarra ni tuqxan jechuudha bakka barreeffama diimaa kana. achi booda mallattoo notification kana ni dalagsiistan jechuudha. Asirratti mallattoo notification kana yoo dalagsiistan kallattii wanta dabarsu jechuudha. Asirratti sin dhufa bifa notificationiitiin jechuudha. Kana sin fayyada jechuudha. Gara Facebook keeyyaatti yoo dabre sin agarsiisu jechuudha. Facebook kiyya Jafar Kamal jedhamu akkuma yeroo hedduu sin hubachiisaa ture ad friendii isa guutuu waan ta'eef follow gootaniitu akka friendii keeyyaatti na ordofuu kan dandeessanidha jechuudha. Na ordofuuf ad friendiin dirqama miti jechuudha. Kanaaf akkuma anima isin agarsiisu kanaan search gootanii ni argattan jechuudha. YouTube ni Facebook ni kiyya isa profiilii kanaan isin bahu jechuudha. Sana booda follow kan jettu kanarra ni tuqtan. Ad friend yoo gootan jechuudha ofirraa isin deebisa guutuu waan ta'eef follow bakka jedhu kanarra tuqtaniitu yoo isin fudhate save rest ni gootan as gadi dabartanii jechuudha asirratti. Yoo fudhanne garuu kan giddu galeessaa kanarratti ni dhiistan jechuudha. Inni biraa YouTube kiyya kan amma search godhee isin agarsiisa. Osoo searching goone yoo argachuu barbaadan as jalatti jechuudha. Isinitti mul'ata jechuudha. Facebook kiyya kana jalatti Jafar Tube kan jedhu akkasin kallattiin irra seentan jala kaa'itiin jira waan ta'eef asirra tuqxanii YouTube kiyya irra kallattiidhaan dabretan jechuudha. Inni biraan namni Instagramii fayyadamtan Instagram kiyya irratti na hordofuu yoo barbaadan asirratti jechuudha. Jafar Kamal kan jedhu kana slash gidduu jirtu kanaan jechuudha. Inni biraan namni Telegram fayyadamtanis Telegram kanaan na argachuu ni dandeessan jechuudha. Gara barumsa keenya har'aatti dabrinu jechuudha. Barumsi keenya har'a application lama irratti kan hundaa'udha jechuudha. Inni application keenya inni jalqabaa kun baay'ee kan nu fayyadudha. Maaliif kaameeraa keessan osoo hin beekne osoo isin hin beekne fedhii keessaniin ala namni fedhe kaameeraa keessan banuu ni danda'a. Dandeettii kanaa namni qabu jechuudha boorarraa bakka fedhe jiraatee jechuudha. Innis fakkeenyaaf messenjeriin jechuudha yeroo dabre waan akkasiidha raawwataa ture jechuudha. Application messenjerii Facebook ni beektan jechuudha. Amma fakkeenyaaf kallattii yoo messenjer keessan irra galtanii jechuudha. Namoota akkaan yoo walii barreessuu eegaltan asirratti fakkeenyaaf Nasraddin Muhammad irraa eegalu jechuudha. Amma sinitti ni mul'ata jechuudha. As gaditti mallattoon kaameeraa kun ni jira jechuudha. Asirra yoo baay'istanii jechuudha. Asirra baay'istanii yoo tuqtan mallattoo kaameeraa kanarra sekoondii 3 hanga sekoondii 5 waan ta'u yoo baay'istan asuma fuula chaatii irratti jechuudha kaameeraa keenya bana osoo isin hin beekne jechuudha. Namni takka toma isiniin waliif chaat isinii godhu jechuudha isinii barreessu kaameeraa kanarra akkasiin tuqxan yoo isin ajaje osoo isin hin beekne bakka hin taanetti suuraa keessan isin kaasuu danda'a jechuudha. Suuraa isin fudhachuu danda'a. Appilikeeshinoota garaagaraa irratti illee akkas jechuudha. Viidiyoo kiyya gabaabsuuf akka isinitti hin dheeranneef agarsiisa isaanii dhiisa jechuudha. Amma garuu wannan isin hubachiisu messenjeriin yoo haaromsitan waan kana dhaabeera. Waan kana dhaabeera yoo haaromsitan garuu namni hin haaromsine rakkoon kun isin mudachuu danda'a jedheeti. Inni biraan fakkeenyaaf iimoorra laayivii yoo galtan taatan kaameeraa keessan block gootanii irra seenuu dandeessan namni nu hubanne yoo jiraattan akkamitti akkatti hubattanidha. Akkasumas waan feetan irraa kaameeraa keessan block gochuu dandeessan. WhatsApp applicationota feetan irraa jechuudha block gochuu dandeessan filannoo keessaniin. Mee irra haseenu jechuudha kaameeraa block kan jedhu kana applicationichi linkii isaan isiniif kaa'a jechuudha Facebook kiyya keessa. Kaameeraa block kanarra yoo seenne jechuudha haala kanaan amma kaameeraan banaadha jedhan Ingiliffatti deebisee isin agarsiisu jechuudha. اختر اللغات انجلش اوكي جنة اما akkasinitti mul'atu jechuudha. Kaameeraa is yoon block kan jedhu kana yoo tuqne
yoo asirra tuqne jechuudha amma bakkuma walakkeessa kanarra yoo tuqne jechuudha kaameraan kiyya amma cufa akka ta'e isinitti mul'ata jechuudha. Kaameraa is block jedha. Amma yoo asirra tuqne banaa ta'uu danda'a jechuudha. Okay. Amma fakkeenyaaf eega akkas goone booda jechuudha. Fakkeenyuma isin agarsiisuuf mee imoorra hagalu jechuudha. Imoorra gagaltaniin booda fakkeenyumaaf laayivii kanarraa seenu. Laayivii kanarra yoo seenne yoon dhaqee aad godhadhe jechuudha. Yoon joon godhe nagashuu danda'a jechuudha. Imoon kun nagalchuu danda'a. Sana booda kaameraan kiyya banaa ta'uu danda'a jechuudha. Dhiifama. Kaameraan kiyya haala kanaan banaa ta'uu danda'a jechuudha. Yoo bilook gootanii asitti bilook gootanii seentan yookiin kanuma gad harkistaniiti jechuudha. Appilikeeshinicha asirratti isiniif ba'a jechuudha. Fuula moobaayila keessanii gad harkistanii jechuudha. Asirratti isiniif ba'a jechuudha. Amma asirra yoo tuqne kallattiin kaameraan kiyya ni dhaabbata jechuudha. Kaameraa is block jedheera amma ni dhaabbata isinitti ni mul'ata jechuudha. Ammas kanuma gad harkistaniitu bakka kanatti isiniif ba'a jechuudha. Bakka asirratti isiniif ba'a jira jechuudha. Mallattoo isaatii waliin gad harkistamu fuula moobaayila keessanii gubbaarraa egaa appicha gadi buufattanii bakka kanarra yoo tuqxan kaameraan keessan daqiiqaa 20f hiikkateera jedha. Okay. Daqiiqaa 20 kana filannoo keessan gochuuf asirra ni dhuftan jechuudha. Dura appilikeeshinicharra ni seenna jechuudha. Achi booda tuqaalee yookaan muraalee sadii as gubbaa jiran irra tuqxaniitu sana booda as gadi dhuftanii jechuudha. Bakka kanatti automatic blocking bakka jedhu kanarra dhuftanii jechuudha. Daqiiqaa feetan filattan amma guutummaan guutuutti filannoo malee banaadha jechuudha. Kaameraan keessan filannoo tokko malee banaatti jira. Yoo gara kanaan asitti dhuftanii cuftan malee jechuudha filannoo malee banaatti jira. Garuu immoo yoo filannoo feetan daqiiqaa 5, daqiiqaa 10, daqiiqaa 15, daqiiqaa 20 daqiiqaa 20 booda yoo imoorrallee jiraattan ofii isaatiif cufate jechuudha. Bakka feetanitti kaameraan yoo laayivii waraabaa jirtan ofii isaatiif cufate jechuudha daqiiqaa 20 booda. Garuu filannoo yoo hin barbaanne akka kootti akkasitti dhiisan jedha jechuudha. Akkasitti X gootanii dhiiftan. Maaliif yeroo barbaadan ofuma keessanii as dhuftanii bilook gootanii malee filannoo malee jechuudha. Asirra tuqxanii bilook gootanii jechuudha. Amma kaameraan kiyya banaadha. Okay, kun waa hedduu nu gargaara jechuudha. Appilikeeshinoota garaagaraa irratti osoo nuti hin beekne namni fedhe kaameraa keenyaan nu hordofuu yookaan suuraan taane nurraa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Karaa biraatiin namni laayivii keessa galee laayivii taphatu yoo kaameraa isaa bilook godhee seenuu barbaade jechuudha isin fayyada jechuudha. Bilook goontanii irra tuqxaniitu yoo gad buufattanii Play Store irraa sana booda as dhuftanii jechuudha. Asumarratti tuqxanii bilook ta'ee jira jechuudha. Amma cufamee kaameraa is block jedha jechuudha. Bilook ta'ee jira. Yoo asirra tuqxan ammas walakkeessuma garaasaa kanarra yoo tuqxan on ta'a jechuudha. Okay. Gara appilikeeshina keenya isa lammaffaatti tadabbiruun isa kanarra baay'isanii fayyadamtu jedheetiin yaada inshallah isin fayyada. Appilikeeshinni keenya inni lammaffaa mobile photo free kan jedhu kana jechuudha. Mobile photo kanarra yoo tuqne mee maal akka nu fayyadu sin agarsiisa. As eega tuqtanii booda gadi buufattanii jechuudha. Linkii appilikeeshina kana lammeeni descriptionii YouTube kiyya keessattis ta'e akkasumas viidiyoo kiyya gubbaarra argachuu dandeessan Facebook irratti linkii isaanii jechuudha. Linkii irra yoo tuqtan kallattiin gara Play Store itti isin dabarsa jechuudha. Achirraa buufattan. Eega gadi buufattanii booda start bakka jettu kanarra tuqtan jechuudha. Sana booda eega beeksisni kun yoo isin dhufe note thanks kan jedhu kanarratti tuqtaniitu sana booda galarii keessan keessaa suuraa takka filattan jechuudha. Fakkeenyaaf an suuraa takka filadhu jechuudha. Galarii keessan keessaa suuruma takka filattaniitu ni dhuftan jechuudha. Eega filattanii booda kanneen keessaa takka filattan waan suuraa keessan keessa galfachuu barbaadan moobaayilota namni harkatti qabee jiru moobaayila haala istaayila gargaraatiin jira waan ta'eef kan feetan takka ni filattan jechuudha. Mee an amma isa kana filadhu jechuudha. Isa kana filadhu ammas beeksisni kun yoo isin dhufe note thanks kan jedhu kanarra tuqtan yeroo kamiyyuu taana akkasitti jechuudha. Akkas moobaayila feetan keessa kaayachuu ni dandeessan suuraa keessan akka waan namni jechuudha ofii isaatii kaasee jirutti jechuudha. Akkasitti mul'atutti isinitti ni mul'ata dheetiin yaada jechuudha. Baay'ee jechuun bifa bareedaa ta'een eega akkas gootanii booda mallattoon download as gubbaa ni jirti jechuudha. Mallattoo save isheerra yoo tuqtan save godhattan jechuudha. Suuraa waan feetan keessa galchachuu ni dandeessu jechuudha. Bantaniituma star gootaniitu suuraa dhuma takka filattan jechuudha. Amma note thanks jettan. Beeksisni isin dhumnaan sana booda galarii keessan irra tuqxaniitu achi booda suuraa feetan jechuudha. Suuraa feetan filattanii kan feetan jechuudha. Appilikeeshina kana keessa galchattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf moobaayila kanaa fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanaa filadhu jechuudha. Note thanks gootanii jechuudha.
sana booda jechuudha akkasinitti mul'atu jechuudha akkasitti guddistanii jechuudha akka waan namni kun ofiisaa isin kaasee kan taasisu mobaayila kanaan isin kaasee taasisa jechuudha bifa kanaan save godhachuu kan dandeessan as gubbaarra tuqxaniitu save gootanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha barumsi keenya har'a kanarratti kan dhaabbatu ta'aadha jechuudha irraa fayyadamtu hedheetiin yaada jechuudha Facebook irratti YouTube kiyya akka waliif dabarsitan jechuudha akkasumas immoo Facebook irratti video kana share walii gootanii akka wal fayyadan kabajaadhaan isin yaama jechuudha waan ordoftaniif guddaa galatoomaa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh